Lama kan maatiin keenyaaf moggaasanii kan inni itti dhaladhee guddadhee godina Ilubaaboor magaalaa Mattuuti. Amma kanan jiraataa jiru biyya Dubaayiiti. Sadarkaa barnootaa kutaa tokko hanga 10 xumureen jira. Rabbiif galanaa gahu. Gaaffii lammaffaan akkas jetti. Amalli kee maali? Maal jaallatta? Maal jibbitaa? Amalli kiyya kanan amala kee keessatti wanti hanjibbu nama na kijibu hin jaalladhu, nama boonu hin jaalladhu, nama tuffatu hin jaalladhu. Kanan jaalladhu immoo nama namummaa qofaaf nama kabaju, namummaa qofaaf nama jaallatu anis nan jaalladhaani nan kabajaani. Nama tuffatu hin jaalladhu, nama kabaju nan jaalladha. Nama dhugaa dubbatu nan jaalladha. Kanaaf amala kiyya keessaa isa kana jechuudha. Gaaffii sadaffaan jaalalli yeroo meeqa si qabee? Yaa umurii kanatti jaalalli nan qabne yoon isiniin jedhee akkan kijibaa jiru isinillee hin beektu. Kanaaf jaalalli na qabeera. Garuu yeroodhuma tokko qofa na qabee jira, yeroo tokko na qabe. Gaaffii afuraffaan ati dhiira meeqa jaalala gaafattee? Dhiirroo meeqatu si gaafatanii? Ani dhiira jaalala gaafadhee waan beeku natti hin fakkaatu. Yoon dagadhe moo na of kolshaa. Garuu dhiironni jaalala na gaafatanii lakkoofsaan siif kaa'uu hin danda'u, namoota baay'eedha. Kanaaf ani dhiira jaalala gaafadhee waan hin jiru natti hin fakkaatu. Gaaffii shanaffaan yeroo jalqabaaf jaalalli yeroo si qabee akkam si godhee? Jaalalli yeroo jalqabaatiif gaafa na qabu nama jaallatte sanaa wajjin oolii, namuma sanaa wajjin ta'aa oolii, isaa wajjin haasaa oolii, osoo isan argin hin bulunii, osoo isan argin hin oolinii naan jedhaa ture jechuudha. Kuni amalootuma jaalalaa keessatti wanta jiranidha. Namni jaalala hin beekne hin jiru. Jaalala jechuun waan ulfaataadha. Kanaaf yeroo na qabetti akkas na godhaa ture. Rabbiif galatu amma na dhiisee jira jechuudha. Gaaffii ja'affaan dhiirri yeroo jalqabaaf si dhungate ni yaadattaa? Akkamitti si dhungate? Oh my god. Gaaffiin kun hin cibti. Dhiirri yeroo jalqabaatiif na dhungate na yaadadha. Akkinni itti na dhungate ani maatii kiyyaa fi mucaa hangafaati yookiin kajammaraa jiraa jechuudha. Kanaaf iyyuu maatii kiyyaa iddoo shamaraattis bu'ee iddoo dhiiraattis bu'ee tajaajilaan ture. Agan jara bira jiraadhetti jechuudha. Umuriin kiyya xiqqoo ta'u malee tajaajileeniin ture. Kanaaf yeroo sanatti maatiin kiyyaa horsiisa looniitiin beekamu. Loon immoo ganama gaafa yaastu ganama hin hiitaa, guyyaa deemtee qayyartaa, galgala hin eegdaa, hin gashita jechuudha. Kanaaf guyyaa tokko loon qayyaruu deeme zuuriirra jechuudha. Mucaan tokko naannoon loon sana qayyaru ture. Achitti na argee kottuu naan jedhe nan dideen. Kottuu naan jedhe dideen baqadheen. Achiin na qabee manarraallee fagoodha. Na qabee achitti na dhungate jechuudha. Fedhii kiyya malee tokkoffaa fedhii kiyya malee na dhungate. Lammaffaa immoo gaafa na dhungate yeroo na dhungate sana keessatti ani waan akkasii hin beeku. Tokkoffaa kiyya namuma tokko wajjiniyyuu harkumaan iyyuu namni na qabee hin beeku miira akkasii keessatti jechuudha. Achiin booda bakka aariin illee natti dhaga'ameera. Lammee naannoon dhidhii kiyyaa kunillee akkana diddiimachuu na ta'uu wayii ta'ee ture. Maaliif ijoollummaa wajjin wal qabatee jechuudha. Akkasittiin siin jedha. Garuu gaaffiin kun ulfaataadha. Akkanaan na gaafattetti nama biraan gaafatanii wanta akkasii kun amma wanaatti illee yoo biyya keessa jiraate tarii ijoolleen durbaa xixiqqoon wanta akkasii yoo jalatti ta'aa jiraate firii shamarran biyya keessaa jedhaa sumaanii. Gaaffii torbaffaan umurii kee meeqatti durbummaa kee kennite? Oh my god. Gaafiin kun xiqqoo hin ulfaata. Na of kolchi gaaffii kana irra darba.
deebiin qabu kun mallattoo gaaffii irra kaa'ati darba. Gaaffii saddeettaffaan durbummaa kee kennuutti hin gaabbitaa. Kanallee irraan siidara maaliif waanuma sanaa wajjiniin wal qabataa caasaan isa tokkuma. Kanaafiyyuu akkuma duratti irra siidarwa garuu na of kolchinsiin jira. What a shock, man! Gaaffii sagalaffaan jaalallee kee jalqabaatiin akkamitti wal bartee? Jaalallee kee jalqabaa wajjin akkamitti wal bare ani gaa akkuma duraan sinitti mee loowwan tiksaan guddadhee kanaaf immoo laayivii ati bakka loowwan tiksitutti dabarsitu osoo dandeeffadhatteeyyuu deeffachuu hin dandeessu. Haala baay'ee bareedaadhaan taphataa loowwan keenya wal bira ooshaa waliin oolaa haaluma akkasii keessatti wal barre jaalallee kee jalqabaatii wajjiniin. Kanaaf haalli barnoota keenya agas mara ulfaataa miti. Akkasitti wal barree. Gaaffii 10ffaan dhiira akkamii jaallattaa? Dhiironnoo maal sirraa jaallatu? Ani dhiirraan jaalladhu dhiira oromummaa isaatiin boonu, dhiira eenyummaa isaatiin boonu, dhiira waan dalagu irratti dalagaa sana hin saalfanne yookiin dalagaa isaa sanaan iyyeellaan jechuudha. Kanaaf dhiira waan dalagu boonu baay'een jaalladhaanii. Dhiira ammallee dhugaa dubbatu, dhiira sabboonummaa isaatiin boonu baay'een jaalladhaanii. Dhiirroo maal sirraa jaallatu jettuuf immoo ani gaa isa kana hin beeku qaba. Isa kana jaruma gaafadhu qaba. Warra na jaallatu beeka malee yookiin waan irraa jaallatan jara beeka malee waan akkasii namni na jaallata waan akkasii irraa jaallata jedhee wanti hin beeku hin jiruun siin jedha. Gaaffii 11ffaan wallistoota Oromoo keessaa kan jaalallaan qalbii si fuudhe eenyudha? Anaaf wallistoonni Oromoo xiqqaadha kaasee aga guddaatti kabaja baay'een jaraaf qabaa. Nan jaalladhaanii nan kabajaanii. Maalee ani wallistoota Oromoo keessaa namni akkasii kun bultiidhaaf naa ta'a, jireenya kiyya boriitiif naa ta'a jedhee namni ani miirri jaalalaa jirarraa natti dhaga'ame hin jiru jechuudha. Akkuma waliigalaatti nan kabajaan nan jaalladhaan maaliif wallisaa jechuun sagalee uummata Oromooti. Kanaafiyyuu si dabalatee wallistoota ani gaa'ilaaf hawwee hin beekuun siin jedha. Gaaffii 12ffaan wallistoota keessaa eenyuun dinqisiifattaa? Ani wallistoota keessaa namni han dinqisiifadhu wallisaa Hacaaluu Hundeessaa baay'een dinqisiifadhaanii. Namni akka isaa dhalatee jira kan jedhus na shakkisiisa, hin dhalataafis kan jedhuuf illee na shakkisiisa. Kanaaf Hacee jechaan ittiin isa ibsullee hin qabu. Baay'een dinqisiifadhaanii, baay'een jaalladhaanii. Hacee jechuun qaalii Oromooti. Dabalee immoo nama dhugaati. Hacaaluu jechuun nama dhugaati. Kanaaf jechaan ittiin isa ibsa dhabuyyuu baay'een dinqisiifadhaanii. Gaaffii 13ffaan umuriin kee meeqaa? Oh my god. Akkuma beekamu nuti shamarran umurii keenya ibsachuu hin feenu. Ofumarraa kaasee hin beeku garuu maaliif akka ta'e anillee umurii kiyya isinitti himuuf miti. Inimus kanaaf umurii kiyya irrallee siin taraa. Gaaffii 14ffaan nyaata keessaa kam jaallattaa? Nyaata kam hojjechuu beektaa? Ani nyaata keessa kan nyaachuu jaalladhu andoomii baay'een jaalladha. Nyaata keessaa kam jaallattaa? Namni ኢንዶሚን በጣም ነው የምወደው። በጣም ማለት ነው። ኢንዶሚን በጣም ውስጤ ነው። በጣም ነው የምወደው። እሺ ከምግብ መስራት ትወጃለሽ ነው የሚለው። ከምግብ እኔ መስራት የምወደው ኢንዶሚን ማለት እኔ እወዳለሁ መስራት። ሌላ ምግብ መስራት ሳልችቀርቺ ሳይሆን መስራቱም ደስ ይለኛል፣ መብላቱንም ደስ ይለኛል። ኢንዶሚን wanda okay ስለምወደው ነው በጣም። እሺ nyaachuu nan jaalladhaani garuu kanan dalagu jaalladhu waxiin daabboo baay'ee dalaguun jaalladha. Waxii lukkuu baay'ee dalaguun jaallani. Eshi gaaffii 15ffaan masaanuun siif maali?
Oh my god. Yeah. Ani hin beeku garuu miira kiyya akkamitti akkati hubattee gaaffii kana na gaafatte ani hin beeku. Maaliif an masaanuu jechuun ana biratti masaanuu jechuun xalaata kiyya. Masaanuu tasallee hin jaalladhuun. Narratti illee fuudhamuu seen jaalluuni irratti illee eerumuu hin jaalladhuun. Kanaafuu asumaan naa beekaa. Masaanuu xalaata kiyya. Masaanuu hin jaalladhuun. Gaaffii 16ffaan qaama kee keessaa kam jaallattaa? Egaan qaamni kiyya rabbiin naa kenne hundiyyuu nan jaalladhaan. Qaama kiyya guutummaatti nan jaalladhaan garuu qaama kiyya keessaa kan hin baay'ee jaalladhu ilkaan kiyyaaf dhidhii kiyya baay'een jaalladhaani. What a shock, man! Gaaffii 17ffaan abbaan kee na deemu bakkee keessa ciisaa awwaan keen kajeelu laphee keerran ciisaa. Laphee keerra ciisee akkamiinan dhiisaa jettee sirbite sittiinaan abbaa duula maal jechuu isiiti inni hin dhiifamne sun maali? Oh my god. Are you serious? That's awesome. She's so cute. She's 19. Maal? Yakkeega kana ga'u maal? Maalan balleesse? Akkamittiin wallee namaa hiikaan? Nana dabsiisu wallee namaa hiikuun. Kun qal'ummaaf walleessuudha. Yaa'ugaa osoo isee gaafatte irra caalaa bareedaadha. Siif ibsiti jechuudha. Yaa waan wanti natti fakkaatu gaa wanti laphee bira wanti jiru yaa'u dhidhiidhuma si dhungachuu hin dhiisu jechuu natti fakkaata. Laphee keerra ciisee akkamittan dhiisaa dhidhiiniif laphee waa wal bira jiruudhaaf yaa'u siman dhungadhaa wanta jedhu wayi natti fakkaata. Gaaffii 18ffaan paartii kamiin deeggartaa? Ani paartii an deeggaru ABO'n deeggara. Paartii ABO nan deeggaras nan jaalladhas. Gaaffii 19ffaan affeeramuu moo affeeruu jaallattaa? Ani affeeramuus nan jaalla, affeeruus nan jaalla. Garuu irra caalaa osoon affeere natti tola. Hiriyoota kiyya hundayyuu yookiin uummata Oromoo biratti bebbeekamoo Oromoodhaaf qaalii ta'an kana osoon bakka irra jarri nutti argee affeere baay'ee natti tola. Garuu maal godha gaa? Nu affeerteettanii immoo akkanatti hin dawwalle. Gaaffii 20ffaan kennaa jaalalleen kee siif kenne keessaa kamiin jaallattaa? Aniif jaalalleen kiyyaa yeroo kanatti wal bira hin jirru. Yaa haalli jireenyaa walirraa nu fageessee jira. Garuu aga wanaatti wanti inni ittiin surprise na godhee kennaanni naaf kennee kanan jaalladha jedhee ifaaf bilisa godhee dubbachuu hin danda'u. Garuu jaalalleen kiyyaa jaalala dhugaa akkana jaallatu yeroo baay'ee irra deddeebi'ee waan natti himuudhaa fi kennaan jaalala caaluma waan jiru natti hin fakkaatu. Kanaafuu jaalallee kiyyarraa wanti an jaalladhu kennaa inni naa kenne jaalaluma inni naa kennin har'aa jaalladha. Qoosaan yeroo baay'ee naan qoosee osoon hin yaadin osoon hin karoorsin yeroo baay'ee waan na kofalchiisuudhaa fi baay'een jaalladhaani. Kanaafiyyuu jaalala inni naaf kenne anillee nan jaalladhaani siin jira. Gaaffii 21ffaan mudannoo yoo qabaatte nuuf himi. Yaa namni dhalatee umrii kana ga'ee mudannoo dhabu hin jiru. Maaliif yeroo ijoollummaa waa baay'eetu nama mudata. Keessumaayyuu nuyi ijoollee loowwan tiksinu kana ijoollee akkasuma bakka keessa biyyaa baane kana keessatti biyya keessatti loowwan tiksuutu jira. Eega biyyaa baanes immoo kunoo waa baay'eetu jira biyya gaafa jijjiirrattu mudannoo garagaraatu si mudata. Ani mudannoo biyyumatti hin qaba. Mudannoon kee ijoollummaa kiyyaan akkuma isinitti hime alloon tiksaan guddadhe. Maatiin kiyyallee kan irratti dhalatte illee shamaruma ka sadaffaa dhalatte illee shamaruma jechuudha. Kanaaf rabbi fagalatu shamarran sadii taanee kan dhalanne jechuudha. Waluma irratti jechuudha. Yeroo kana keessatti ganama gaafa kaanuu nuti loowwan jirti kan elmamtu jechuudha. Kanaan nan baasuun jirti. Akka naannoo keenyaatti loowwanii qofooma lafa seenitti bulterraa hiikanii elmanii margatti geessanii
marga nyaattee yookiin marga irratti hidhamtee kaatee deebisanii elmamte jechuudha. Kanaaf amma harmeen keenya kaatee ciree qopheessitee buna danfistutti aniif obboleettiin kee kan irratti dhalattee saawwan elmaman sana fuunee gara margaa geessinee marga jarri marga dheedanutti bira dhaabbanna jechuudha. Yeroo saawwan tiksun immoo waa baay'ee taphachaa guddanne iji firii mukaa tokko jira. Akuukuu jedhama. Nuti firii mukaa sana arraa keessa lapheerra kaanneeyyuu guntuuta jennee ittiin taphanna jechuudha. Garuu gara manaatti fuuneen gallu maatii waan nutti dheekkamanuudhaa fi idduma tokko ka'annee bakka hin daganne ka'annee achii ganama fudhannee taphanna jechuudha. Muka baarzaafii tokkotu jira. Yeroo hundayyuu achi jala kaa'anneeti kan nuti fudhannee deemnee ittiin taphannu. Achi jala bushannee ganama gaafa deemnee jennu deebiitii nuufidii hin taphannaa naan jette. Tole jedheen iyyuu isa fuuchuu deemiyan. Isheen amma kanatti loowwan gattee gara manaatti deemtee warra manaatiin isheen saatii kanaa taphachuu mandara deemtee ganama kanaan jettee warra manaatti himte jechuudha. Yoo sanaa saawwan immoo bakki nuti eegaa turre buna keessa. Bunni ammoo manaa wajjin mana bira jira jechuudha bunni. Akkuma beekamu gaa'iluu baaboor bosonaan beekamaadha. Bosona sana keessa kan jiru buna mukeewwan garagaraatu jira. Kanaaf bunni bosona sana keessa jira. Buna sana keessaan baatee saawwan mana bira deemte jechuudha. Mana bira immoo kan jiru boqqolloon bishaatee nyaatamuufi boqqolloon bobbokokee nyaatamuuf guyyaa muraasatu hafee saawwan deemtee boqqolloo kana caccabsitee nyaattee sa'a tokko lama miti gara sa'a 3-4 taati. Akkasitti midhaan balleessitee harmeen kee argitee qabdee hiiteenii abbaan keessaan godhan dallanee jirti. Sharaabiin tokko yeroo itti nama garafanullee kan hin cinne wayii quncee wayii of keessaa qabdi. Baalli ishee gaafa akkasitti sukkuumamtu in horofoofte jechuudha. Maqaa ishee hin harkaa bade. Ijoolleen baay'een beekuu dandeessu. Keessumaa ijoolleen naannoo baadiyyaatti dhalattanii sharaabitti sana sadansee immoo arfansee walitti hidhatee natti dhufe abbaan kiyya jechuudha. Anni akuukuu sana ija firee mukaa sana soqolaatti naqadheen iyyuu hin taphanna jaleen dhufaa jiraan. Isheen garuu galtee kana hunda narratti gootee warra manaatti wajjiniin walli lolchiistee abbaan kiyya akkasitti naqabee girfii ulfaataa wayii na garafee dhugaa baay'een garafame gaafa sana. Kanaaf mudannoo kana hin dagadhu. Yaa anuu gaaffii kana liinkii isaanan ergaaf akkasiin irraa fannetti jechuudha obboleettii kiyyaaf. Kanaaf mudannoo kana hin dagadhu yeroo baay'ee. Gaaffii 22ffaan dhumarratti ergaa qabdu yoo jiraate nuuf qoodi. Ergaa hani qabu dhumarratti sumaan galatoomiin siin jira. Artist Isaaq Zeenuu ulfaadhu galatoomii. Gaaffii akkas ciccimu kana qopheessitee na hirmaachisuu keetiif ulfaadhu. Keessumaa ijoollee gaaffii akkasiinaaf dhiyeessaa turaniif akka gaaffiin jaraa deebi'uuf gahee guddaa taphattee jirtaa. Ulfaadhu galatoomiin siin jedha. Ilmaan Oromootiin immoo wanti an jechuu barbaadu ilmaan Oromoo bakka jirtanutti ka biyya keessaa ka biyya alaa tokkummaa keessan jabeeffadhaa. Kutaadhaaf gandaan amantiidhaan wal qooduu dhiisaatii yeroo amma diinni afaan nu qabu kanatti jabaadhaan isiniin jedha. Keessumaayyuu dhaamsi an asirratti dhaammachuu barbaadu artistoonni keenya jabeeffamuu qabu. Kana caalaatti jabeeffamuu qabu. Artistoonni keenya jabeeffamaan jiran maaliif artistiin tokko biyya keessatti gaafa wallee tokko hojjetu in beektani biyyattii sana keessatti artistiin tokko wallee tokko hojjechuudhaaf aarsaa akkamii kaffalaa jira. Aga lubbuutti aga dhiigi jira dhangala'uutti aga lafeen jira cabuutti deemaa jiranii. Kanaaf nuti ammoo biyyoota firiidamii qabanu keessa teenyee artistoota keenya dagachuu jechuun baay'ee ulfaataadha. Kanaaf iyyuu artistoota keenya haa jabeeffannu. Wallee jarri itti dadhabanii halkanii guyyaa irratti hojjetanii irratti garafamanii irratti jibbamanii irratti maatii jaraarraa baqatanii wallee kana nu gahaa jiranuu nuti ammoo bifa hawwaa ta'een haa jajjabeessinuun isiniin jedha. Wallistoonni Oromoo sagalee uummata Oromooti. Kanaaf iyyuu jara jajjabeessuun dirqamaa. Yoon isinitti dheeresse dhiifama naa godhaa. Oromoo kiyya qaalii tiyya baay'een sin jaalladha baay'een sin kabaja. Turtii gaarii naa qabaadha.